Hashamar kafuuni akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota chaayinaalii kootii akkam nagaa keessanii an nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii gara chaayinaalii kiyyaatti dhuftanii eeyyamtanii waan dhuftaniif guddaa galatoomaa sinan jaaladha baay'ee jechuudha. ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ቻናሌን ለመከታተል ስለፈለጋችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ ማለት ነው። ዛሬ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንስ ማለኒ ሀረ ወንት ነው ይላሉ ይችላ ከና ይሰጀራሙ ይወክን ሙአፋና ማርፋቲን ተሰጦ የሚባለው ነገር ማለት ነው። ተሰጦ ምንድነው? ተሰጦችን ደግሞ ለምንድነው የሚጠቅመኝ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በሁለት ቋንቋ ነው ያወራው ያለውት ማለት ነው። ብዙ ልጆች ከቲክቶክ ወደዚህ መጣችሁ ነው የምትከታተሉኝና ብዙ ወዳጆችን አፍርቻለሁ ማለት ነው። በኦሮምኛ በአማርኛ ማውራቴ ደግሞ በጣም ያስደስተኛል ማለት ነው። እናንተም ደግሞ የምትከታተሉኝ ብዙዎቻችሁ ኦሮምኛና አማርኛ የምትሰሙ ናችሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ ማለት ነው። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ እንግዲህ አፋን ኦሮሞ ፈትዮ ነው ስንሄዱበሉ ከናን ከኛ ማለኒ ከናን ከኛ ማለኒ ካንጀሉ ላይ ጆላ ከናን ከኛ ማለኒ እኒ ለማታሞ ከናን ከኛ ቤኩን ማሊፍ ነው ፈያደ namni tokko kennaa garagara qabaachuu danda'a. Namni tokko kennaa tokko ol qabaachuu danda'a. Akkamitti immoo kennaa keenya beekne kennaa keenyatti fayyadamuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha ammaan kana. Kennaa keenya jechuun yeroo daa'imummaarraa kaanee amma fakkeenyaaf daa'imummaadhaan hundumti keenya jechuudha. Wanti godhuu barbaannu yookiin immoo wanti nu gammachiisu jira jechuudha daa'imummaa keenya. Inna ergasii immoo erga guddanee booddee yaa wanti nu hojjechaa jiru fakkeenyaaf baay'een keenya garaara kun immoo barumsa wanta garagaraatu irra jira jechuudha. Yaa ta'u iyyuu malee wanti nu hojjechaa jirru kun ammaan tana hojjechaa jirru kun kennaa keenya jechuu miti. Siniif galee miti kennaa keenya miti. Amma fakkeenyaaf namni tokko qarshii waan argachiisuuf duwwaa wanti inni hojjetu jira jechuudha. Garuu immoo kennaa jechuun dandeettii nu qabnu yookiin immoo keenya keessa keenyatti kan nuti dhaga'amu mana keenyallee teenyee jechuudha. Hojii keenya erga finnee booddee wanti nuyi barreessinu yookiin immoo wanta gochuun nutti tolu sun kennaa keenya jechuudha. Sinii galee miti kennaa keenya inni fakkeenyaaf mana taa'ee amma fakkeenyaaf nuti amma fakkeenyaaf ofii kiyya yeroo fudhadhu nama lama ta'anitu hojjenna mana kana keessatti jechuudha. Riyaan qaba riyaan tiyya sin hojjetti anis nan hojjedha mana harabaa jira jechuudha. Kanaafuu nuti lamaan keenya iyyuu hojii garagaraatu hojjenna. Fakkeenyaaf ani nyaata nan hojjedha, qulqullina nan hojjedha, uffata nan tokkosu wanta garagaraatu hojjedha. Isheenillee akkasuma hin hojjetti. Garuu wanti ishii gammachiisu riyaatii wanti ishii gammachiisu qulqulleessuudha. Anammoo nyaata hojjechuutu na gammachiisa. Qulqulleessuu hin jaaladhu. Garuu waan qarshii na kaffalamuuf nan hojjedha jechaadha. Sinii galee miti waan qarshii na kaffalamu duwwaadhaaf nan hojjedha jechuudha. Kuni amma fakkeenyaaf nyaata hojjechuun kun kennaa kooti. Kuni amma fakkeenyaaf wanti nyaata hojjechuun kun baay'ee natti tola. Nyaanni kiyyallee yeroo gabaabaa keessatti fakkeenyaaf nyaata konan xumura akkasumas immoo nyaanni kiyya baay'ee gaariidha hin jaalatama jechuudha. Sinii galee miti kennaa jechuun wanta akkasiiti. Fakkeenyaaf dirqama kennaa qabna jettanii warri yaadan fakkeenyaaf nama sagalee sirbuu ittiin qabaatee duwwaa miti. Sinii galee miti kennaan guddaadha amma xiqqaatetti jira jechuudha. Namni tokko qulqulleessuun amma gwaadanyaan hiriyaan tiyya jechuudha. Qulqulleessuun baay'ee itti tola bakka. Baay'ee itti tola qulqulleessuu jaalatti yeroo hundumaa bakka iddoon isheen geesse dhugaa isin jedha baay'ee qulqullaawaadha. Inna wanta akkasii ishee gammachiisa. Anammoo nyaata hojjechuutu na gammachiisa. Kuni kennaa kooti jechuudha. Siniif galee miti namni tokko kennaa garagaraa qaba. Daa'imummaa kiyyarraa ta'e immoo wanta biraati kananii hojjechuu barbaadu wanta biraata kananii yaaluu barbaadu jechuudha. Kennaa keenya beekuun fakkeenyaaf qofaa keenya yoo ta'e waan maaltu sammuu keenya keessatti kan dhufu jechuudha. Sammuu barreessuu kan jaalannu waa'ee maaliiti akkasumas immoo wanti sammuu keenya keessatti yeroo baay'ee deddeebi'u maalidha? Keenya beekuudhaaf kan nu barbaachisu kanaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf qofaa keessan teessanii nyaata hojjechuu yoo kan yaadan ta'e yookiin immoo waan tokko fakkii kaasuu fakkeenyaaf fakkii kaasuun kennaa guddaadha. Inna fakkii kaasuun kennaadha kunillee jechuudha. Fakkii kaasuu yoo sin gammachiisa ta'e kennaan keessan jechuudha. Sun argitanii miti kennaa garagaraa qabaachuu dandeessa. Namni tokko fakkiillee kaasee nyaatallee hojjechuu danda'u. Garuu sa'aatii gabaabduu keessatti wanti sin hojjetta sun jechuudha. Yookiin immoo akkasumas erga hojjettanii booddee kan itti sin gammachiisu sun jechuudha. Inni kennaa keessan jechuudha. Siniif galee miti fakkeenyaaf namni tokko
kennaa isaa beekee yoo kennaa isaatiin hojjete jechuudha. Kennaa isaa beekee namni tokko erga kennaa isaa baree booddee waan sanirratti odoo hojjete iddoo guddaa gahuu danda'a jechuudha. Sinii galee miti wanti fakkeenyaaf doktorii tokko yoo fudhattan doktorri sun jaalatee kennaa isaa yoo ta'e jechuudha. Doktorii ta'uun kun kennaa isaa yoo ta'e bakka namni tokko yoo dhukkubsatee fayyisu lubbuun isaa hin gammaddi. Siniif galee miti hin gammaddi. Tokko immoo fakkeenyaaf doktoruma ta'e jechuudha. Qarshiin waan kaffalamuuf duwwaa qarshiin waan isaa kaffalamuuf duwwaa doktorii yoo ta'e marfee waraanuyyuu hin jaalatu. Kennaa isaati miti jechuudha. Sinii galee miti keessa hin gammachiisu. Yeroo hojii deemu sinfinnaadhaan yookiin immoo bakka dadhabbiidhaan deema jechuudha. Hojjetu sun isa hin gammachiisu yoo ta'e wanti inni bakka sinfinnaa dadhabbina isa nuffisiisa yoo ta'e wanti inni hojjechaa jiru kun kennaa isaati miti jechuudha. Kun isin argitanii miti fakkeenyaaf nama tokko amma fakkeenyaaf daa'ima obboleettii kootii jechuudha. Xiqqoo ta'e madooshaan harka isaati keessaan bahu gonkumaa jechuudha. Bakka nuyi yeroo barbaannu harka isaa harkatti argina madooshaa waan akkasii rukutuu jaalata argitanii amma daa'imti kun yeroo guddatutti fakkeenyaaf mana ijaaruu irratti wanta adda addaati irratti hirmaachuu danda'a. Kuni kennaa isaati jechuudha. Namni daa'imummaadha wanti isaa amma fakkeenyaaf kennaa keessan baruudha jechuudha. Gara dudduubaatti deebitanii yeroo daa'imummaa keessaniitti irraa jalqabe wanta isin gammachiisu tokko yoo yaadattan inni kennaa keessan jechuudha. Isiniif galee miti kennaa keessan jechuudha kun. Inna kennaa keessan beekuudhaaf wanti isin gochuu qabdan tokkoffaarratti yeroo qofaa keessan teessan jechuudha. Maaltu akka sammuu keessan keessa deddeebi'u maal akka barreessuu jaalattan yaada. Inni lammaffaa immoo jechuudha yeroo daa'imummaa keessanii maal gochuun akka isin gammachiisu mee yaadadha. Maal gochuufaa jaalattanii yeroo daa'imummaa keessanii. Inni sadaffaa immoo jechuudha namoonni naannoo keessanitti argaman maatii keessan ta'uu danda'a. Daa'imummaa keessanirraa namni isin beeku nama isin beekutti dhiyaadhaati gaafadha. Maatii keessan harmee keessa obboleewwan keessan gaafadha. Anarratti maal yoon godhu narraa miidhaga yookiin immoo maal irratti ani wannan dandeettii qabu sirriitti fakkaata jedhaati namoota naannoo keessanitti argaman yookiin immoo namoota mana keessan keessatti argaman gaafadha. Isaanillee isinitti himuu danda'u jechuudha. Wanta ati waan kanarratti amma fakkeenyaaf ani nyaata yeroo hojjedhu hiriyoota kiyyallee mana kiyya dhufanii yeroo nani nyaata hojjedhu ati nyaata hojjedhu anaaf kan kennamu nyaata hojjechuudha. Isiniif galee miti isaan garuu waan biraa hojjetu. Maaliif nyaata irratti dandeettii akka hin qabu isaanillee natti himuu nan beeka jechuudha. Bakka ati hojjedhu erga jedhanii ani dandeettii nyaata kiyyas ni jaalatu anillee dandeettii isarratti qaba jechuudha. እና ሁላችሁም ገብታችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እስካሁን በአማርኛ አልተናገርኩም እና ማለት ነው እንግዲህ ተሰጧችን እንዴት ማወቅ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ ተሰጧችን ማወቅ ለምን ይጠቅመናል የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው ያወራ ያለሁት እና ተሰጧችን እንግዲህ ማወቅ የምንችለው ለምሳሌ በልጅነታችን ምን ማድረግ እንደሚያስደስተን አሁንስ ብቻችን ቁጭ ብለን ስናስበው ስንሰራ ምን ማድረግ እንዳለብን በቃ የሚመላለስብን በአይምሮአችን የሚመላለስ ነገር ተሰጧችን ነው ማለት ነው ብቻችን ስንሆን እንዲሁም ደግሞ ለኛ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ለምሳሌ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ጓደኛ ጣጋ ብለን ስንጠይቃቸው ለምሳሌ ከኔ ምንድነው የምታየው እኔ ላይ ምንድነው የምታይብኝ ምን ሲሰራ ነው የሚያምርብኝ የሚያስደስተኝ ብላችሁ ብትጠይቁት ቅርባችሁ የሆነ ሰው ሊነግራችሁ ይችላል ማለት ነው። ገብታችኋል አይደለ? እና ተሰጧችን እንደዛ ነው ማወቅ የሚቻለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰው በተሰጦ ሲሰራ ሰው የተሰጠውን ተሰጦ አውቆ በዛ መንገድ ሲሰራ ማለት ነው ስኬታማ ሰክሰስፉል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስኬታማ ሊሆን ይችላል። ገብታችኋል አይደለ? እና እንዲሁም ደግሞ ራሱንም ሊጠቅም ይችላል ሀገሩንም ሊጠቅም ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎችም ሼር አድርጉ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። እስኒፍ ገለጀ የታያዳ ቪዲዮ ኪዮ ጃለታን ላይክ ሰብስክራይብ ጎቹዳን ሪዮታ ከሰኒፍ ለሼር ጎዳዳ ካና ፈካታ ይቹላ አሜ ኮሜንት ይጃለት ሁንዱም ትከሰን ጀቹላ ወንተ ደንዴቲ እስነረት ቀብደሰን ጀቹላ ደንዴቲ ከሰን ናፍ በሬሳ አከሱማሲሙ warri hin barre jechuudha dandeetti amma fakkeenyaaf tasadoo keessa yookiin immoo kennaa keessan hin barre jechuudha maal of ilaala maal akkasin gochuun akkasin gammachiisu maal hojjechuun akkasin gammachiisu of ilaala jechuudha እና yaada keessan immoo koomentiidhaan barreessaa
hiriyoota keessaniif namni tokko lama yoo dhagaye gahaadha jechuudha. Kanaafuu hiriyoota keessaniif sheerii gochuun dagatina. Waan waliin turtaniif guddaa sin galateeffadha, guddaa sin jaaladha jechuudha. Heeyyamtanis yeroo keessan kana gubdanii waan waliin turtaniif dhugaa siniin jedha. Baay'ee tokko sin jaaladha, baay'ee tokko sin kabaja. Kanaafuu hin dagatinaa jechuudha. Sheer gochuun dagatinaa, koomentii barreessuu yaada keessan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Sinan jaaladha, nagaan naaf tura. Amma ቪዲዮ ittaanu wal arginutti jechuudha. በጣም ነው ማመሰግነው እስከምንገናኝ ድረስ ማለት ነው። ባይ